dhiifama naaf godhaa. Oromoon kutaa kudha tokko an Arsii fi Harargeen jen Baalee Roobeen jen Oromoon kutaa kudha takka dhiifama naaf godhaa. Dhiifama isin gaafachuu bee malee maarree akkas ta'ee mirroo akkas ta'e miti. Wanti inni dhufeefan dhiifama naa godhaa. Wanti inni mana kiyya banadhee dhufee fi seeraan warri yoo na jibbitanillee afoon illaa jedha na jibbinaanillee ana faana sallafu fawwiin godina afoon illaatu mana jedha na dhiisa ofiin tarabbiiti waan ta'eef wallahi laadiin jiruun duniyaatu nan gatekkaadha Oromoo tanya wal jala deemuun dubbii wal jala qotuun waan takka xiqqimiin hin qabdu ani tana san hin jennu Oromoon kutaa kudha takka dhiifama naaf godhaa abdii galatoon so Kaptabi kopi jingi share godun dagatina. Jalan ure galatome tillen. Namni hundinu galatoma. Warri na rabsitan. Warri na gammadan. Warri naaf gammadan. Hundi keessanu galata gurguddaa na bira qabdudha. Ani jiru duniyaa irratti warri tanaaf dhiifama naaf godha. Edenu duun beeku. Galatoma. Baay'ee sin jaaladha life irraa boofin deema. Baay'ee sin kabaja. Dhiifama na godhu keessaniif baay'ee sin galatoomfadha. Namni hin dogongoraa gaafa dogongoree dhiifama. Abdii Oroo thank you so much. Gaafa dogongoree dhiifama jannaan rabbiinuu nama fararama beeta ilmi nama ilma namaati. Naaf araaramtanii hangammaa naa hordoftanii abshir. Okay? Galatooma na hordoftanii na bira teessanii hangana yaadanraa fudhachuu keessaniif wallahi hawaasa kiyya duraanillee akkana jaalatan nan beekaa natti aartan malee jibbaati hin qabdan aara san dammoo isin abdii Oroo galatoo aara san dammoo isin araarfadha araaraa macaalaa waliin jenne hundi keessan namni wanni Oromoo ta'e eenyu gaa wanti kana narraa himaa badhaasa atilleen galatoo badhaasa galatoo meetilleen narraa viidiyoo wayii narra waraabdee jirta galataanis si deebisa dammoo galataanis siif deebisa rabbiif jecha afoon illaa warroottan na arrabsitan warroottan orseentanii dubbii asiifichi micciiftanilleen afoon illaa badhaasa galatoon viidiyooti waraabdellee si argee jira thank you biroo wanta ka jecha siif hin qabu wanti siif qabu afoon illaa qofa galatoon hordoftoota kiyyaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja warra gochanilleen afoon illaa rabbiif jecha dhiifama isiniif godhe jiruu nan xiqqaadha ani nama bakka bu'u yaada sammuu kiyyaati yoon ammoo oofisiniin jechuun kiyya akkana dubbii joloqotuu taate akkana dubbii asichi meessoo taate an dhiifama isiniin jechuun kiyya badii taate tana san hin jenne naman tuyne naman qeeqne Oromoo kutaa kudha takka hunda arsiisan argees warri natti gammadda warri naaf gadditan warri narraa illee haasawitan Arafatiyya ani viidiyoo sirraa kaaseetiin jira. Dhufeef wanti mana badadheef arsii fara argedda guuruuf miti. Eenyu gaafa sin arsii arrabsisin je an arsii sin arrabsin an argee sin arrabsin cufti naaf tokko eenyu gaafa sin akkas jedhe sin je kun gaafii miti dogongorree qarfe dhufe takutte taaftee guddoo awwanni dhufeef afoon illaayi okay harargeen faarsine arsiin faarsine dhiifama gaafatte miti laal bikkatti balleessite yoo badii beeyte yoo badiin beeyne nama gaafadhu bikkatti dogoggorte yoo beeyte iraate dhiifama gaafadhu duruyyee miidiyaa tan takkaasitti dhiise faarsee bultoota keenya kanaatiin beeytooti dhugaan sin jaan of course so amma kana keessa maal balleesse dhageeffadhu an kana keessa maal balleesse gastii namaan deegne hawaasni na jaalattuudha ni dhufani hawaasa kiyya an ilma namaati nan dogongore arsiin jenne harargeen jenne dhiifama naaf godhaa hedduu isin jaaladha ani gandummallee hin beeku namni hin barataa afaan namaa si dogongorsiisa dogongore arsiin jenne harargeen jenne harargee keessaa illee kana qeequ jiru numa jira okay harargee keessaa ijoollee teenya taa'ee meeqan arrabsu jirtu laayifii manattee suuraatii jasa duraaniif duuba keessan arrabsitu suuraatii yeroo viidiyoo takka posate na jalatti ergitu
madaa kaleessaatiin na tuttuutu numa jirti. So kanaa ramsasanis ani badhaasaa baay'ee si kabajuudha. Yeroo duraatiif nama akkanaatillee sin seene viidiyoon irra waraabuu dhiisiti wallahi baay'ee si kabajuudha. Silleen beekuu kanaan dura nallee. Ati dogoggortee hin jirtu. Dhaggeeffadhu dogoggortee hin jirtu dhimma waan gootsan. Dhaggeeffadhu kaasitti maara bara naasaa jira. So yamma sitti fakkeenyaaf maqaa sidhee malee hawaasatti himaa jira bara. So jechi namaa gochi namaa silaa waa nama godhee lubbiyyee miidiyaa irraa galcha. Ani keessa kee rabbitu na arka. Nama akkamii siyaasa beektaa? Nama akkamii jiruu ta'e keessa si guba beektaa? Nama badii balleessee siif fakkaatu san. Namni badii hin balleessu ilmi namaa kan balleessu hin jiru. Erga balleessee dogongora isaa fudhatee gaafa miidiyaa irratti bihee nama kuma takka. Reefu nama kuma shanii turan. Hawaasa fuula keessan duratti bahee dhiifama naaf godha. Harargeenis Arsiinis warri natti artan dhiifama naaf godha. Anaatu balleesse. Waliif dogongora kiyya irraa eega. Ilma namaatti kan dogongorri hin jiru dhiifama naaf godha. Wanti dhufee malee eenyu gaafsan akkas ta'e siin jedhe. Eenyu gaafsan akkas ta'e siin jedhee fi miti. Eenyu yoo nun dorsisu. Amma gabbaatee kanaaf namoonni hedduun bar maaliif gabbaatee waan kana ittiin nuti hin jennee ni jedhan. Dheengatti gaafa gastii irra siftan san ijoolleen sanii filoowwansi guddisanii mana miliyeenaan si galfatanii si dhiisanii deeman. Arraati gaafa yaada mataa keetii fiddee gabbaaftee hawaasa kana dhiifama gaafatte maaliif dhiifama gaafattee jaanis duulu jiran. Ati immoo anatti yaaru jirta barati gaafasanii viidiyoo sirra waraab eegasumatti viidiyoo waraabne takka hin waraabnen. Ati gaafa sanii si fidanii gastii irra si fidanii mo'aata akkasii godhanii suutii si geessina sin jaal si geessanii achis dhiisanii si biraa qotan. Sannis dhiisi amma san waa'ee namaa dhiisi laal ani wallahi gandummallee hin qabu nama tokko si nammeesne mee yoo ilaree funu hordofaa jiraatte mee hawaasa kiyya dhugaa jirtu dubbadhaa nallee jibbatanaa kan jibbina mee hawaasa kiyya nama na jaalatu gastii kiyya ganaa na jala ta'a mee warrummaa na jala jirta nama kuma takka jechuus nama dhibba takkaa osoo afaa ta'a namni 15 jechuudha okay nama kuma takka dhibba takkaan jirta reefu nama 5 turta mee kana keessatti namaatu orrabsinaan jedhen jen naman tuyne naman kenne okay dogongorri akka jirutti ijoollee tan haragi meeqaan darabsu jira gurbaan ammaan gastii irratti badhaasan ol baasee turan maan akka malee kabajuudha namaan akka malee faluudha inni san fiidoon irra waraabee ture soo gastii kiyya ol galche annama gandummallee hin beeku lamni cufti naaf takku ati ergannoo qabde annoo nama jecha kasiitiin doorsisanii miti nama dhugaa dhaabbadhee bakka naatti dhiite bulaa seegalee ergannoo wayiitillee qabu kun yaada dhuunfaa mataa kiyyaa naa dhufeen namni baay'een halaala si madaala osoo sitti hin dhiyaanne halaala si madaaluudha. Seegalee isa waan ta'eef ani baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja Arsiin jenne Harargeen jenne Oromoo kutaa godhata kai sin jaaladha soo namatti natti aare dhiifama naaf godha. Rabbiinu namaaf araarama dogongore kiyya nan beeka. Akkumaan dogongoretti dhiifama anaaf godha. Hedduu sin jaaladha faamilii tiyya. Jinniin kunillee naarramsee ture. Ijoollee teenya Harargeetimi na jala jira amma. Fahami dah Muhammad macam Somalia jurusan naram satu. Ijoollee teenya Harargeet. Murtee mataa keetii kan dhooti bakka murtee mataa keetii kan tan abbaan tokko si doorsisuu hin danda'u. Abbaa fedhe waa takka sin jechuu hin danda'u. Jinni atilleen as jala jirtu. Wayi badhaasa. Atilleen as jala jirta. Jinni jecha ilmi namaan hin jenne naan jechaa turte. Naarramsaa turte naqiiqaa turte. Ati ijoollee Harargeeti. Ani Harargeedha. Harargeeti ya jedhee ofitti sin qabee yoona dogongore yoona waan fedhe balleesse suuraati yakalee isaati naarramsuu qabdammoo ofitti na qabdanii rakkoon ta'e maali jettanii na gaafachuu qabdan dubbachuun illee hin barbaadu baga jettan baga naarramsitan arrabni namaa beekumtii daransaa naa kana malee waan hin godhu soo maal jechuu barbaade galatooma caalaa naarramsee ture jinniin naarramsee ture badhaasaa fiidoon irra waraabee ture video sasan wallahi summa far dakika shan jalan dawan video pada sasan tikatu leti toki fayyada man nan arga wan namni naramso bekani fi sheekanu dinar sunam bek so nama finjira do mata khiya finjira namni rakata rakon hinjirti ballon hinjirti dogongor hinjira wal dabbin hinjira akuma wal dabbin jirtu namni dogongor ra of beke gafa fula wasa nama kuma takarra be ifa mai sinin jad an kana body wallahi ilmi nama naftoko duwayi naf goda garaa keessaan naaf fixadha mee du'aa naaf godha wallahi du'aa naaf godha oromoti yabbaayee na gaara wallahi asitti aareetiin viidiyoo san barreesse viidiyoo san irraa kaase wallahi laazim dhiifama si godheetiin jira atillee yoo natti aartee jiraate viidiyoo san jecha dhiifama naa godhe boroo duune maaliif beena dhiifama naa godhe okay du'aa si goona rabbi si hamil keessa obboleettiitti jedhu waan sin jaanii rabbi si hamil keessa wallahi du'aa naa godha
Warinatti ati rabbiif jecha jinni kootu jinni asii galchuun illee barbaadu jechi ilmi namaa jennee naan jettee ani nama biraati dhiisi caalaa yoo jiraate caalaanis namoota tokko caalaan jala kan yoo jiraate caalaa ol galchi